يا والله العظيم قديت قديت لالي والله وبالله إفين كباملي إفين كبام إفين كباملي أمانتها سنيدي منايسن ميسو مكان مالي مجابر بريد أستغفر مجاكنا مالي بوسيفتو والشكشكون كيسان وان هاراميت دوغورا كيسان في هانكنا كيسان سنيتي وديمان Gudiin samoona kana social media irra achi fachaa deemaa jiru dhageessanitti hidheetayyaadha. Isinis osoo abbaa manaa qabdu innis haa haadha manaa qabu akkas gochuumu. Obbo Gammachuu Dabaleen wal qabatee seerri maal jedhaa hogeesseera beekaa Jibriil egaa akkuma beekamu caffeen yeroo darbee kana wal qabatee immoo seerri maal jedhaa jira. Kana sammatu muraatti kan waliin laallu ta'a. Numa tooriinyaa kana silaa maqaan keenya hin tolu dheengadda mucaan tokko warra fuudhee gaafa inni galuu tarii durba ta'uu diddee. Ijoollee matoorinyaa qofaa miti. Ijoolleen baajaajenyaas durba fixaattu jedhamaa jirti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama argafuun hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show miti maqaan chaanaalii kana irraan fadheera isinii galee ergan hojjedhe yaa'u torbee lama waan arge ta'eera. Kanaaf maqaadhuma chaanaalii kootii irraan fadheeraan isinii galee maaliifuu akkam akkanaaf jirjiruun jireenya aafiyaan soomni akkam sooma kana isiniin gaafanne miti soomni akkam የመዳም ቅመሞችቲ ጋር የሮከሲ ያው ወጂ ገራገራ ባየታ ወጂ ስንቲ ባየቴ ወጂን አከም መዳሚን ሲራኪሳ ጀርቲ ኑብራጋ ጉኖ አልহামዱሊላህ ጋሪዳ ሁኖ ሀራ አፍር ቡልቲ አፍራፋ ከኝ ሶምኔ ኦሌ ጅራ አልহামዱሊላህ ኤጋ ወንቶ ቶኮ ቶኮ ሲሰሬሱ ጀዴተን ሄዱ ቶኮ ሲንጀላ በዴተን ጅራ dhiifama isiniin jecha yaw maqaa keessa maqaa chaanaalii kanaatiin dhiifama guddaa dhiifama naaf godha dhiifama siif gooneera naan jedha yoon taane immoo waa'uma tokko isiniif inni adabama rakkoon qabu by the way studios amma ta'e sirreessaan jira kana booda immoo studios nan jijjiiran jedhaara yoo rabbi jedhee laala omti tokko hin jiru laa argitanii duwwaadha hedduu kaaseetan sirreessee qalamii isaas jijjiireetan jira kanuma kanaaf wajjin fudhatee badeetti jiraaga hamma siichi yoo rabbi jedhee I think Ramadana keessa isin ittiin deddeebi'an jedhu Ramadana booddee immoo isiniif hin deebi'a yoo rabbi jedhee kanaafuu warri na gaafataa turtan warri eessa baddee jettan hundi keessanuu isin galateeffachuun barbaada warri immoo gara chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan subscribe gochuun dagatinaa yaa'u warri tamriinaan ergine immoo tamrii atuunaan ergin Ramadana kan isin taajjabeera namni tokko akkamnaa erguu dida namni tokko moo garuu sin taazzabeera maaliifuu ammallee Ramadaanii kana na erguu dandeessu garuu jechuun Ramadaanii ganaa bultii 26 waan argitafe kanaaf na erguun dagatinaa tamrii liqoomoo koomentii irratti naaf ergitu. Numa tooriinyaa kana silaa maqaan keenya hin tolu dheengadda mucaan tokko warra fuudhee gaafa inni galuu tarii durba ta'uu diddee abbaan talaatti dabalee kottaan tala keessan fudhaa jedhee gaafa inni jaarsi ergu ergaa ammis maashii 150 baheetii ijoolleen qaata heerumtee durba ta'uu diddee jedha maal balleessan maal bakka kaanu jedhama erga kana ta'e guyyaa tokko anaa durba tokko fe'aaru yoo na argitan bakka argatanitti lafa na buusaa bakka argatanitti lafa na buusaa gurbaa kana argitaniitu miti naa ilaalaa gurbaa kana gaafanni durba fe'e lafa buusaa bakka argitanitti lafa buusaa dhageessaniittu laa heeyyama fudhataniittu warri baajaajii kuniif warri mootarii kun immoo rakkistaniittu isuma dhugumaa rakkistaniittu nu akkamitti durba bareedduu laallee fuuna amma jechuun qabdu fuuna astagfirullah Ramadaan soomana eegsisinaa sinimmaa soomana eegsisinaa ajattaniittu namoonni tokkummaa kun ijoolleen mootarii maan isa kam abbaa mana laalaa meemee gaa namarraa siyyee kamtu fuudhe si lamaan keessa kamtu fuudhee jedhe si lamaan keessa anjitti mata jedhana isiin gadam jirti mata jedhana mee koomantii jala naa kaaya isiin ka gara duubaa jirti immoo gara nama duraa sanii hirkattee jirti kamtu fuudhee siin jedha jarana nu himaa koomantiin kamtu fuudhe ka duraa santu fuudhe mee ka duubaati isiinoo garamitti hirkattee garam ciistee dhiisaa la mootarii kana dhiisaa faayidaa isaarra miidhaa isaa baay'ataa jira kamtu fuudhe jedhe sheeka roobeeyyuu argitanii foonii tokko immoo akkasitti nu darbee ture. Sinaanuun dadhabee yaa misirroo miidhagdee abaabotiyaa naa gammadee soraamii bareedduutiyaa hiddi keessa latee dameen yaa bal'atu sinaanuun dadhabee
yaa misirroo miidhagdee abaabotiyaa naagammadii soraamii bareeddotiyaa. Maasha Allah mabruuk bagasti isiniin ga'ee Ramadaan akkam lamaan keessa Ramadaana keessa immoo obsuudha isinii galee ji'a tokko taftee obsuudha. Namni niin fuudhee hoo anaafsi teenye wal ilaalla waggaa kanas teenye wal ilaalla. Maaliif hin fuutu ati fa'i ati laa siin jedha Ramaan. Maaliif hin fuutu maaliif hin heerumtu ati fa'i laa qoyi. Walii barbaanna maa inni yoo walii barbaadan malee zamanni kun ta'aa hin jiru isinii galee tokko immoo fuudheedhuma ka'ee mana kaa'ee waan inni godhaa jiru miidiyaa kana irratti Baaltaazaar Itoophiyaa keessa dhufeera jedhamaa jira akka gudiitti jecha dhaasa'amaa jira hedduu kana dhaggeeffadhaa. Namtichi isin suuraa isaa argitan kun Gammachiis Dabalaa jedhama. Miseensa caffee Oromiyaati. Kan irraa filatame inni aangoo biilaa irraa filatamee bakka bu'ee miseensa caffee ta'ee tajaajilaa ture. Yeroo ammaa kana garuu viidiyoonni dubartoota garaagaraa wajjin saalquunnamtii yookaan wanta hin barbaachifne hawaasa keessatti wanta baratamaa hin taane aangoo isaatti fayyadamee aangoon isinii kennaa isin qaxara jechuudhaan dubartoota goyyoomsee itti fayyadamaa ture miidiyaa kanarraa walii gaddeemaa jira. Akka viidiyoon kun agarsiisutti viidiyoo daqiiqaa 5:33 kun wantoota hin barbaachifne mana sireetti tun raawwatu dhoksaa kaameraa yookaan seekuriitii kaameraa waraabamee abbaa langaaf ergame. Akkuma abbaa langaaf ergameeni namichi hojii gadhiisee yookaan magaalaa sana gadhiisee miliqee jira. Akka dhimma inni irratti banamuu fi miseensi caffee gaaffii akkas jedhu dhiyeesse mee dhaggeeffadhaa. Himatamuu dhabuu kun akka irraa ka'u gaafannu kabajamoo obbo Gammachuu Dabalaa Gannatirraa kan filataman godina Wallaggaa Lixaa naannoo filannoo Innaangoo Biilaarraa filatamanii miseensi caffee kanaa ta'anii kabajama caffee kanaa ta'anii tajaajilaa turanii jiru. Kabajamoon kun yakka cimaa fi naamusa cimaa raawwachuu isaaniitiin eeruun gara biiroo abbaa langaa dhufee qorannee tarkaanfii fudhachuu irra geennee jirra. Yeroo ammaatti miliqanii kan jiran waan ta'eef. Akkuma dhageessanii mirgi himatamuu dhabuu akka irraa ka'ee fi ergi irraa ka'ee booda namichi immoo miliqee akka jiru namoonni tokko dubbataniiru. Miseensi caffees akka kanatti yaada isaanii dhiyeessaniiru. Egaa maarree uummanni bakka jirtanii fi iddoo jirtanitti yoo gartan odeessaa akka laata yookaan miidiyaa irratti akka poosti gootan asumaan ergaa keenya dabarsinaa. Akkasumas dubbiin kun namicha kana duwwaa osoo hin taane namoota baay'ee informationii keessaa nu qaqqabaaru meestii kana dubbisaa. Namichi kun suphaa daandii Wallagga Lixaati. Ijoollee sadiituu qabu dubartii kana wajjin utuunni mana sireetti waan billiqinaa hojjetu suuraaf viidiyoon isaa ba'eera. Namtichi kunis amma yeroof badee jira magaalaa sana keessaa badee waan jiruuf namoonni beektan keessaan nuuf barreessa. Akkasumas namoota aangoo qabanitti fayyadamanii dubartoota yookaan gubboo ijoollee dhiiraa waxaatii baratanii ogummaan haa hojjechuu danda'anii maallaqa gaafatan keessaan suuraa isaanii maqaa isaanii nuuf ergaa nuti baasnee maxxansina. Akkasumas namoonni aangootti fayyadamanii dubartoota waan hin taane gaafatan ijoolleen durbaas ta'e ijoolleen dhiiraa suuraa information ergaa qabdan keessaa nuquunnamaa keessaa nuuf ergaa. Namoonni hojii akkasii hojjechuu barbaadan yookaan akkamittiin akka waraabamus haala isinii mijeessinaa namoonni mana siree keessa hojjetan keessaa na dubbisaa. Thank you. Viidiyoo mala geeffattan kanaa yeroo lama maxxanseenaan yeroo lama tiiktookiin na adabee maaliif suuraa fi viidiyoo isaa iskiriinshuut godhee maxxansee ture. Kazaa innaan baay'ina adabee kanaaf jedheen viidiyoo kan dhumarratti isiniif waraabee yoo suuraa isaa ilaaluu barbaadan feesbuukii Xiyee Jaalalaa jedhu peejii kana jalalaxxanii argachuu dandeessu jalatti maxxansee jira. Asirratti maxxanseenaan na adabe tiiktookiin sirrii tiiktookii cabsee waan adabe ata ilaaluu dandeessu galatooma. Egaa akkuma dhageessan namichi kun egaa akka Baaltaazaar beektu miti uummata tokko isiniif ibsuun barbaadu samana kun sooshaal miidiyaa irratti achiifacha adeemaa jira. Dhimma kanaan wal qabatee immoo seerri maal jedhaa jira. Obbo Gammachuu Dabaleen wal qabatee seerri maal jedhaa hogeesseera beekaa Jibriil. Egaa akkuma beekamu caffeen yeroo darbe obbo Gammachuu Dabalee irraa mirga himatamuu dhabuu isaanii fuudhee jira. Kanaan wal qabatee immoo seerri maal jedhaa mee waliin haa ilaallu. Egaa jalqaba irratti hoteelli dirqama maalii qaba? Namni dhuunfaa immoo dirqama maalii qaba kan jedhu haa ilaallu. Egaa hoteelli tokko gaafa nuti bashannanaaf deemnu kaameeraa bakka ciisichaa akkasumas immoo bakka mana fincaanii fi bakka huccuu itti jijjiirrannu kaameeraa kaa'uun yookaan immoo dhoksanii kaameeraan akka achi jiraatu gochuun yakkaa fi yakka
heera mootummaa right to privacy keeyyata 26 kan wal dhiituudha jechuudha. Egaa hoteelli akkas godhanu seeraan kan itti gaafatamanuu fi ulfina nama dhuunfaa cabsuudhaan seera yakkaa keeyyata 607 608 akkasumas keewwattoota itti aananiin maqaballeessiin himatamuu danda'u jechuudha. Egaa obbo Gammachuun immoo kan himatamuu danda'anu seera yakkaa keeyyata 652 adaaltarii yookaan immoo osoo gaa'ela qabanuu dubartii biraa waliin ciisuun yookaan ciisuuf yaaluun yakka ta'uu achi jala kaa'ee jira jechuudha. Egaa yakki kun kan hojiirra oolu yookaan immoo obbo Gammachuun adabamuu hidhaa salphaan adabamuu kan danda'anu yoo haati manaa isaanii deemtee himannaa yookaan qorannoon akka irratti geggeeffamu gootee fi akkasumas immoo dubartiin isaan wajjin ciisan umuriin ishee waggaa 18 gadi yoo ta'e akkasumas immoo gaa'ila keessa dubartiin sun yoo jiraatte obbo Gammachuun hidhaan adabamuu danda'u jechuudha. Kanaan alatti seerri biraa obbo Gammachuun ittiin adabamuu danda'anu dhimma kanaan wal qabatee hin jiru. Haa ta'u malee caffeen immoo miseensi isaanii yookaan miseensi caffee kuni duudhaaf safuu hawaasaa balleessuun akkasumas immoo naamusa miseensa caffee tokko irraa eegamu hin baanne jechuudhaan irraa himata yookaan immoo himanni akka itti banamuu danda'uuf mirga himatamuu dhabuu isaanii irraa kaasee jira jechuudha. Egaa kanaaf naamusa barbaachisaa hojjetaan mootummaa hundinuu eeguu qaba. Akkasumas immoo wantan isin gorsuu barbaadu keessa haalli akkasii babal'ataa jira. Namoonnis immoo walirratti sirriitti hojjetaa jiru waan ta'eef of eeggannoo cimaa isin barbaada. Kana jechuun liinkiin adda addaa yeroo gara sooshaal miidiyaatiin isinitti dhufe hin tuqina. Akkasumas immoo yoo danda'ame bakka bashannanaa gaafa dhaxxanu baay'inaan kaameraa adda addaa fayyadamuun maaliif bifa salphaan diivaayisii keessan keessaa qaamni sadaffaan bakkee taa'ee fuuchuu danda'a waan ta'eef isa kanarratti illee of eeggannoo cimaa godhaan jedha. Kan biraa adaba bitaa yookaan immoo itti gaafatamummaa keessan baadhaan isin koppii linkii sheer gochuudhaan hawaasa hedduu biraan gaagalatuuma. Egaa akkuma argitan hedduu tokko nama rifachiisa hedduu tokko nama naasisaa waayisee wanti akkasii dhaga'uuni. Wallaahi laazim gisee takka gisee laale wallaahi wallaahi ifiin qaba malee ifiin qaba malee amantaa isin dhiisanii deemuudha isin. Amantaa isin dhiisanii deemuudha wallaahi laazim akka isin nama gootaniin jechuudha. Isin galee akka isin nama gootaniin hin fakkeessuun gaarii miti. ربي ناخذ بدران ربي ناخذ بأن سومنا نبوت ربي ناخذ به سومنا ربي تن لا فجلت قبائي ها وان فدي والبوتي نفيت قرات من خيه بري فديت قبائي وام هند قرات سومنا ربي سينا سومنا ربي تن وكس ربي ناخذ به قرومو وان كانني فيتي يا أنت وجرو على كايسين قستي قبرة أنتني واي خياد إما خيا حسطنا كوالي Mujatti kana maaliif maraachitan adaraa maaliif maraachitani garuu mujattiinis maraatu haa ta'u garuu isumatti maaliif maraachitu sirriin goone isinii galee sirriin goone. Muujizaa dhabbo akkuma namaanis fikreenyaan baafadhadhee dagalgala miisanjara keessatti sakatteen sana irratti geggeeffame jechuun miisanjara ilaalinaa waliin haasa'amu silkii keessana galchiisin galchaan jira miti. Lakkaa dhaqamee footoo durii wayii argite footootti kana argite. balleessi footoo kanaan aan jette maaliif ani balleessa maa rabbiiraati ha balleessetti footoo kana yoo bucate hadha waggaa 4 minaamniidha kanan baadhee deemu maaliif ani balleessa adda kaleessa dhufte amman gaafa ni kaa godhutti wallaahi hin balleessu waan dhufe dhufa malee simbiloo kana bilookta malee viidiyoo kana sin argita waa tokko footoon kun addeetti baduun qabu addeetti adni hin balleessu wallaahi footoo isa garuu qilleensa irratti wali ergine isaa jechuun qilleensa irratti wali ergamu sanan balleessa isa kana hin balleessu maaliif yookiin yaadannoo qaba yookiin yaadannoo qabu kanaafuu jennaani wanta akkana jedhu hin jiru simmataan caloo jedha malee footoo kana wanta balleessuuf hin jiru ilaalee yookiin ittiin gaabbaa yookiin immoo ittiin gammada kanaafuu jennaani maal naan jettu isinii balleessii jettu moo hin balleessin jettu ani hin balleessu hin jedheen. Dhiiraati isinii galee maaliif balleessi namaa dubartoonni hadha dhuftanii torbee tokko osoo hin guutiin balleessi maa inni piroofaayiliin kee inni kun hin bareeddu waan argi muudii nuti qabdan dhiisaa isinii galee. Yoo galtan waayitingii gala ammasitti jechuun amma bootaa gadhiisa nuti waan argee waayitingii galuudha malee maa inni waayitingii galuudha malee sabana kana maa inni dhiirri gaa isayyuu warqiidha sinii galee dhiirri hin jiru sinii galee kanaaf hin qoosinaa sinii galee
Egaa maaliifuu viidiyoo laaf qabadee bifa kana fakkaata isin tolee isin bohaarse isin gammachiisee yaada keessan koomentiinis babbareessuun dagatina baay'ee hedduu kana yoo rabbi jedhe isiniif hin deddeebi'a hamma viidiyoo kabiraatiif walitti deebinutti Oroos Show. Bye.